Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Reediyoon Afuura Biyyaa dhimmoota Oromoof Oromiyaa laallatan irratti torbanitti si'a tokko sagantaa garaagaraa qabattee kan dhiyaattu madda odeeffannooti. Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Harka fuunee attam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Biyya Ameerikaa magaalaa Minneapolis keessatti daandiin tokko maqaa Oromootiin moggaafamuunsaa gidduu kana oduu ho'aa ta'e bubbuleera. Dhimma kanarratti odeeffannoo bal'aa akka nuu kennaniif durataa hawaasa Oromoo Minneapolis obbo Maatiyaas Guddinaa haasofsiisnee jirra. Obbo Maatiyaas haala magaalichaatiif haala hawaasa Oromoo naannoo sanaa nutti himuudhaan haasaa isaanii nu jalqabu. Duraan dursee waa'ee karaa kanaa otoo hin dubbatin waa'ee haalli keenya maal fakkaata Minisootaa keessatti kan jedhu ibsuudha yoon jalqabe irra gaarii natti fakkaata. Maaliif magaalaan kun karaa kana lafumaa ka'ee maqaa Oromootti hin moggaafne. Minisootaa keessa isteeta Minisootaa keessa Oromoota gara 40,000 oltu jiraatu tilmaamaanii. Achi keessaa dhibba keessaa 90 jechuu dandeenya. 90 ol kan ta'u naannoo magaalaa Lakkuu Minneapolis St. Paul kan jedhamu keessa jiraatu. Minneapolis magaalattii guddoo yeroo taatu teessoon mootummaa naannoo Minisootaa immoo St. Paulitti argama. Magaalaan kun maayilii yookiin gara kiiloomeetira 16-17 gargar fagaatu jechuudha. Ollaadhuma bishaan tokkorra jiru bishaan Miisiisiitti irra bitaan mirgaan bahaa fi dhihaan bishaan tokkorratti argamu. Egaa Oromoonni as keessatti argitee hirmaannaa isaan karaa siyaasaa, dinagdee fi jireenya hawaasummaa magaalaa Lakkuu kana keessatti taasisan irraan kan ka'e amma beekamaa yookiin immoo rikogniishinii argachaa waan dhufneef bu'aa nuti achitti keessatti buusaa jirru waan vaaliyuudi yookiin immoo gatii qabaachaa dhufe mul'achaa dhufee fi karaan kun maqaa Oromoon akka waamamu karaa Cedar Riverside naannoo jedhamu biratti karaan tokko maqaa Oromoo moggaafame karaan tokko immoo maqaa Somaaliin akka moggaafamu manni maree bulchiinsa magaalaa Minneapolis murteessee kun sirnaan boor fulbaana 12 eebbifamee hojiirra oolaa. Achi booda wannoodhaan meeshaalee ammayyaa garaagaraatiin jechuudha GPS Global Positioning Systemiidhaan digitized ta'e yookiin karaa kanaa namni biyya biraa yookiin isteeta biraatii dhufu Oromoo Street kan jedhu kana yookiin karaa Oromoo kanatti galchee bakka sana dhaquu danda'a jechuudha. Baay'ee gaariidha obbo Maatiyaas. Yeroo waa'ee biyya keenyaa yookiin Oromiyaa ilaallu maqaa magaalaa muummichi Impaayera Itoophiyaa ittiin waamamtuuf maqoolii daandii magaalaa Finfinnee itti mogga'an wayitii ilaallu tokko kan Oromoo laallatu keessaa dhabna. Fakkeenyaaf maqaan daandolii Finfinnee Churchill, Mahatma Gandhi, Bob Marley, Congo, Libya, Mauritania, Kenya, Russia kanaaf kan fakkaatan jedhamanii moggaafamu. Isaan irraa kan hafe aadaa seenaa fi eenyummaa Oromoo akka calaqqisan tahanii kan moggaafaman daandiin karaan dirreen tokko hin jiru. Naannoo tokko immoo warrumti biyya bulchanii mataan isaanii illee Kaasaanchiis, Popolaare, Piyaasaa jechuu irraa kan hafe isaanumtuu hiikaa isaa waan beekan hin fakkaatu. Osoo Oromoon maqaa itti moggaafate garuu hin maraatu. Oromoon roorroo baqatee magaalaa Minneapolis keessa qubate garuu yoo xiqqaate daandii maqaa biyyi isaa ittiin moggaafamte argateera. Obbo Maatiyaas akka pirezidantii hawaasaatti maaltu isinitti dhagahame? Miseensoti keessanoo maal jedhu? Gaariidha. Nuti uummata godaannee dhufne asii immigraantiidha. Biyya kana qubannee jirra. Biyya dhattu keessatti yoo gaarii hojjettee yeroo argitee beekannoo argattu yookiin immoo waan ati hojjettuuf yeroo namni gatii kennu hedduutti gammada.
fakkiisaa kan maqaa kee identitii kee yookiin eenyummaa kee kan ibsu waan ta'eef biyya Ameerikaa kun akkuma beektu immigraantiidhaan yookiin godaantotaan ijaarame biyya Awurooppaa, Eesiyaa fi Ameerikaa kibbaa akkasumas immoo Afrikaa irraallee dura jaarraa darbe kan keessa hedduutu as godaanee ijaaree bakka qubatanii argitee dinagdee fi hawaasummaa keessatti hirmaatanii maqaan karaatti moggaafamuu danda'e kanneen akkanaa yeroo kan keenyas beekamoo yookiin baay'ee taane yookiin immoo waan hojjennuuf gatii nuu kennanii argitee fudhatamuu argannee maqaa keenyaan mogga'uu hedduu gammannaa. Akkuma beektu Oromiyaan erga jaarraa 19ffaa keessa 1885 jalqabee ofiishaalii cabee harka Habashaa jalatti galee booda kan keenya buqqisanii maqaa hedduu kan amantiitti jijjiiruudhaan kan bulchitoota isaaniitti yookiin immoo maqaa warra meeshaa waraanaa isaanii kennu gargaarsa waraanaa warra isaanii dhufate amma warreen isla dubbattee Churchill Kazanchi Churchill Cunningham General Cunningham warri jedhaman kun bara yeroo second world war warra biyya sana dhufanii argitee mootummaa Haile Sillaasee aangootti deebisanii waraana Itoophiyaa waraana impaayera Itoophiyaa deebisanii ijaaranii warra deeman fa'ii warra akka Raashaa fa'aa kuni warra gargaarsa garaagaraa kennan argitee warra bulchiinsa fiiwudaalaa Haile Sillaasee warra walitti hidhata qabanii kanneen biroon immoo kan Xaaliyaaniin itti moggaaftee deemte kan keenya buqqisanii kan isaanii dhaabbachuu jechuun akka argitee Oromoon liqimfamee afaan isaas irraanfatee aadaa isaas maqaa isaas irraanfatee kan ormaatti jijjiirratu dhiibbaa gochaa akka turan sistemaatikaalii wanni kun akka deemaa ture hundinuu hin beekna. Amma nuti immoo isa deebifneeti neeshin biildingii irra jirraa deebifnee maqaa kana gadi dhaabu eenyummaa keenya gadi dhaabu waan namni dhiibbaa nurratti godhu ilaaluutu hin ta'in ofii keenyaaf yoo jabaannee mul'annee inni nu dhiibu dhiibee gaafa dadhabutti dhiisa jechuudha. Waa'ee makaraa asitti Minisootaa keessatti maqaa keenyaan magaalaa Miniyaapolis keessatti maqaa keenyaan mogga'ee kuni jalqaba malee xumura miti. Magaalaan illee maqaa keenyaan kan mogga'uu deemu jiraachuu mala gara fuulduraatti amma naannoo Brooklyn Park, Brooklyn Center jedhamtu jiru addana. Oromoonni hedduun achi mana bitatanii namoota achi jiraatantu jiru. Warra bulchiinsota magaalaa wajjin illee hariiroo gaggaarii qabanii. Yeroo booda argitee gaafa dhaqanii itti namni baay'ataa deemu bakka tokko yookiin naannoon waardeedhaan tokko maqaa Oromoon akka moggaafamu gochuu hin dandeenye irratti hojjechuu qabna. Is work in progress hundi keenya wal gargaarree haamilee wal buusanii asii fachi waan biraa haasofnatu hin ta'in yoo jabaanni irratti hojjenne argitee mul'achaa deemnee namni nu beekaa dhufa namni wannoo nuu kennaa gatii nuu kennaa jarri kun jaboo jarri kun hojjetanii bulu daldalanii bulu biyya tolchuu biyya ijaaruu dinagdee keessatti hawaasummaa keessatti siyaasa keessatti qooda guddaa qabu jedhee rikogniishinii nuu kennaa dhufa jechuudha. Asitti amma filmaata keessatti hirmaannaa magaalaa Seenpool naannoo jedhamutti gara nama 5,000 ol gara Miniyaapoolisitti gara nama 10,000 ol hin ta'a namni taaksii kaffalee jiraatu horii nuti humnaan hojjennee argannu irraa magaalaa kanaaf yookiin immoo naannoo magaalaa lakkuuwwan kana gidduutti horii nuti baafnu 60,000 ta'e miliyoonotaan lakkaa'amu. Warri asii argitee bakka bu'oonni keenya kana hin hubatu. Kanaaf mormii tokko malee magaalaan Miniyaapolis gaafa yaanni kun dhiyaatu moggaasanii maqaa kana akka inni hojiirra oolu godhanii nu qofa otoo hin ta'in gama Minisoota kana keessa lakkoofsaan tokko kan Somaaleedha kan baay'ee jiru itti aanee Oromoodha. Warri kaan warra Eeshiyaa irraa dhufanii haa ta'u malee maqaa Oromoo fi maqaa Somaaleetiin mogga'e jechuudha. Kanaan kuni boor ofiishaalii yookiin sirnaan sa'aatii 2 irratti banamee hojiirra oolaa achi booda egaa karaa dijitaal miidiyaadhaa karaa GPS karaa wanna tokko tokko namni kaartaa irraa argachuu danda'a jechuudha. Baay'ee gaariidha. Oromoon magaalaa Miniyaapolis keessa jiru lakkoofsaan hagam akka inni ta'u waan beekamu jira?
qofaatti hin jiru wannootuma sensatii bara 2010 yookiin nama lakkaa'uun ta'ee achi argitee nama Afrikaa yookiin Azar jedhanii maqaa'u isaan malee qofaatti Oromoo eenyutu Oromoodha eenyutu Somaaleedha eenyutu Moongee eenyutu Adaree eenyutu Guraagee eenyutu Tigree eenyutu Amaaraa jedhanii qofaatti lakkaa'anii wannoon hin jiru. Ati garuu yoo kan lakkaa'amu lafa Azar jedhu sana nama biratti keessatti itti dabalee namni Oromoo fi jechuu danda'a. Egaa amma argitee namoonni keenya walakkaan namni waa'ee lakkoofsaa kanaaf hubannoo hin qabne sana adda baasee itti himuu dhiisuu mala. Garuu walumaa galatti maamaan nuti kan himannu garatuma 40 taana Minnesota kana keessa jennee yaadna. Gaariidha. Silkiitti naasi qaa'e haasoftan obbo Maatiyaas. Marqaatti naasaaf gaarii. Naannoon Oromoo Street jedhamtee moggaafamte kuni hagam dheeratti yookiin sababni karaan kun Oromoo Street jedhamtee itti moggaafamteef baay'ina Oromootu achitti heddummatamoo biizinasa yookiin daldala Oromootu naannoo sanatti heddummataafiti naannoon kun Oromoo Street jedhamee moggaafame. Naannoon kun naannoo Oromoon waggaa 30 jalqabee jiraataa jiru. Waajjirri keenyallee dur achi ture haga biiroo biraa waajjira biraa biildingii bitannee achi deemnutti naannoo kana naannoo biizinasootti Oromoo fi Somaalee naannoo argitee maanguddooliin Oromoo fi Somaalee jiraatanii naannoo namooti keenya heddumminaan jiraatan apartamentii yookiin immoo mana mootummaan kireessu hedduutu achi jiru. Achi kanarra argite naannoo kana Oromoota hedduu jira namatti gaafa Afrikaatii dhufan Somaalee illee akkasuma walcinaa yeroo dheeraa gara waggaa 20-30 naannoo kana baay'inaan waan jiraannuuf karaan maqaa keenyaan moggaafame maqaa Oromootiin moggaafame kun Siidarii fi Biraankoo yookiin immoo Foorti Striitii gidduu jira. Egaa sararri isaa agarsiis meetirii agarsiisti yookiin immoo biyya kana deemina faanaan lakkaa'u yookiin immoo faanaan safaru faana miidha akka ta'e egaa sichi koofne erga karaan sun xumuramee borgaafanni eebbifame hojiirra oolu barra. Garuu karaan kun kan Biraankooyil Community Center kan jedhamuuti haga Siidaritti kan dheeratudha karaa kanarra jechuudha. Baay'ee gaariidha. Minnesota keessatti waggaatti torbee tokkoof Oromoo Week yookiin torban Oromoo akka kabajamu labsamuu isaa dhageenyeerra. Labsii kana eenyutu labsee? Bulchiinsa magaalaa Minnesota yookiin municipalitiidha moo isteeticha biyyattiiti moo? Oromoo Week torban Oromoo kun yeroo attamii kabajamaa? Oromoon torbee kana akkamiin kabaja? Torbeen Oromoo waggaa waggaatti akkuma beektani akkuma beeknu yookiinis akkuma namni Oromoo ta'e martinuu qubarraa qabu waggaatti Osfaanaa kan jedhamu konfedereeshinii ispoortiidha kan Ameerikaa kaabaa kan Oromoo sagantaa ispoortii qopheessaa ispoortii kubbaa miilaa atileetiksii fi tapha garaagaraa qopheessaa torban tokkoo fi beektonni sirbitoonni Oromoollee kan isaan dhufanii asitti bashannana garaagaraa qopheessan torban tokko ni jira. Torban kana waggaa dura gaafa inni durfamee qophaa'u achi warra bulchiintoota magaalaa Meerii yookiin immoo kantiibaa kan jedhanii lamaanitti iyya galchinaa torban akkasii sagantaa akkasii qabnaa inni gaafatti mallu isaanii prokleemii godhuun labsii baasanii torban kun torban Oromooti nuun jedhu maal jechuudha. Torban kun torbanitti inni Oromoo kun rikogniishinii argatu yookiin immoo sagantaan asitti adeemaa jiru kun maaliif as keessatti nuti vayaabiliidha waan argitee mul'anna maaliif amma nu baranii akkuma Somaalee fi Oromoodha as keessatti warri Afrikaadha dhufan keessaa guddinaan kan jirru kan
hawaasa jireenya hawaasa biyya keenya kanaa keessatti hirmaannaa qabnu jechuudha. Kanaaf isa kana waajjirri meeriidhaa yookiin waajjirri kantiibaa yookiin bulchiinsa magaalichaa labsa baasa proclamation jedheeti. Torban kun torban Oromoon lakkoofsaan agasii bahee bakka akkasitti bashannanuuf waan akkasii waan ta'eef guyyaan kun har'aa qabee jedha. Yoo amma fakkeenyaaf inni yeroo darbee kuni August 1 qabee haga 8tti kan Minneapolis kan St. Paulis jarri lachuuyyuu labsanii koppii isaanuu ergu jechuudha. Karaa waldaa hawaasaa nutti erganii uummatatti dabarsinee uummati immoo sanaa qabatee torban kun torban keenya dheeti bahee dirree ispoortii irratti bakka muuziqaa fi aartiin garaagaraa argisiifamutti bashannanaa. Torbeen sun kanaan darba jechuudha. Torbee namooti isteeta garaagaraa irraa biyya garaagaraa irraa haga kunoo lafa baabiiftuu argitee lafa iji namaa laalee biran geenye wanna duubaan jechuudha. Achi dhufanii Awustiraaliyaa irraa tiimiin dhufanii bakka itti bashannananii tapharratti hirmaatanii asiin karaa Kanaadaa asiin argitee Awurooppaa irraallee namooti dhuunfaadhaan gartuudhaan akkasuma immoo torban sanaa argitee qorannoon beektonni illee lafa itti dhufanii qorannoo isaanii dhiyeessan waan waggaa sana qorataa turan firii isaanii warra peer review goosifatan jechuudha lafatti dhiyeessan waldaan qorannoo Oromoo yookiin Oromoo Study Association illee konferansii waggaa kan guyyaa lamaa gaafa sana yeroo sana torban sana qopheeffata bakka garaagaraatti yoo haa ta'u malee so yeroo tokko yoo walirra oolee argitee inni illee bakkuma ispoortiin sun ta'utti gaafa ta'u wal duukaa yeroo akkas ta'u argitee Oromoonni kumaatamaan bahanii bashannanu torban sana namooti hedduun illee vaakeeshinii isaanii yookiin boqonnaa waggaa dursanii yeroo kanatti karoorfatu. Kana jechuudha Oromoo wiikii jechuun walumaa galatti egaa torban Oromoon itti bashannanu walitti dhufuu bohaaruu aartii isaa ispoortii isaa argitee wal yaadee waggaa guutuu gargar ture lafoonni itti dhufee wal argu lafatti inni fiilmii hojjete fiilmii isaa agarsiifatu kitaaba barreesse kitaaba isaa gurguratu inni jaarmiyaan namoomaa yookiin immoo charity organization kan Oromoo yoo jiraate bakka itti dhufee beeksisu lafatti argitee nyaatallee nyaata aadaallee itti agarsiiftu gurgurtu waan baay'ee of keessaa qaba bal'aadha waan kuni akkuma neeshinii tokko argitee biyyi tokko waan baay'ee of keessaa qaba yoo gadi sinnee ilaallu aadaa qaba norm kastamii wannoo qaba seera qaba huccuu du'aa jiru gammachuu akkaataatti nyaata nyaatan akkaataatti aadaa uffatan waan garaagaraa waan of keessaa qabu kun argitee gaafa isaan dhufan achi irraa argita kana jechuudha kun kiyaa calaqqisa gaafa isaan walitti dhufan gaafa Oromoo walitti yaa'ee wannoo ta'u kun jechuun bifuma hawaasi tokko qabudha kan Oromoo qofa adda ta'e utuu hin ta'in hawaasi tokko yoo sagantaa akkasii qabaatu waan baay'ee of keessaa qaba kan gadi bu'ee yoo laaltu kan hiikatti kennu. Baay'ee gaarii Obbo Maatiyaas. Minneapolis Community and Technical College United States keessatti yeroo jalqabaaf afaan Oromoo barsiisuu eegaluun isaa ergi himame buleera. Obbo Maatiyaas isin immoo kolleejii sanatti barsiisaa afaan Oromoo ta'uun keessan beekameera. Dhaggeeffattoota keenyaaf dhimma kana bal'inaan ibsaa. Galatoomii amma lafa dhimma koo lafa dhibee koo naa dhufte anumtu carraa akkasii kana argachuu kootti baay'een gammada. Maaliif waa'een afaanii kun ani beekaa afaanii yookiin lingwistii yookiin immoo nama sanatti qorannoo hedduu geggeesse ta'ee utuu hin ta'in fedhuma afaan kun advaansii akka godhu argite biyya kanatti akkuma waa'ee karaa bor maqaa keenyaan moggaafamee banamuu kanaa maqaan keenya waanumti nuun ilaalu argite biyya kanatti iddoo tokko keessatti seenuun barbaachisaadha kan jedhu tiifanii waan kana irratti hojjedha. Hojii koo dhaabbataa miti argite paartaayimii akka torbanitti guyyaa tokko dhaqanii nama adii barsiisuu nama Oromoo barachuu barbaadu barsiisuuti. Kolleejii kana ergaan quunnamee booda koorsii
kana nu eeyyamanii akka barsiifnu nu eeyyamanii jalqabnee waggaa lamaa fi barsiisee achi booda barataan dhabe barataa galmaa'ee baratu dhimnaani semestera tokko suspendii godhanii amma deebisanii immoo eeyyamanii namni yoo argame ammallee itti fuftaa kan jedhama gaafa onkoloolessa 2 yookiin oktoobar 2 jechuudha torban 3 booda deebi'ee jalqaba sanbat duraa sa'aatii 10 ganama 10 haga 12 sa'aatii 2 torbanitti ammallee kana dhaggeeffattoonni amma yoo namni na dhaga'u jiraate dhugaatti waan na yaaddesse tokko ani gaafa afaan kana nu eeyyamanii beeksifnee VOA'tti illee bilbilaan dubbadhee namni garagaraan addunyaarraa gammadee maal jedhu bakki ta'an waan dhibu natti fakkaatee ture garuu amma nama 5 seenee baratu barbaadna nama 5 seenee baratu semestera tokkotti kana galee barate argitee afaan kun forever achuma jiraata namni baratu hin jiru taanaan kolleejjii waan banee kaa'uuf hin jiru jechuudha. Wanti tokko wantu walitti wal sobuu wal gowwomsuu hin qabne tokko amma social media irra ni ilaalla waan namooti walitti babarreessan ni ilaalla dhibba keessaa persantii 5 caalaan afaan Oromoo sirriitti namni barreessee walitti itti wal qunnamaa jiru hin jiru. Nan argaa maaliif waan xiqqoodhuma waan fiiksi godhachuu yookiin immoo fooyyeffachuu danda'an dhaqanii barachuu barbaachisaadha jechuudha. Amma waa'ee BBC'n afaan Oromoo haa banuu petiishinii goona maal jedhu dura mana ofii harataniiti alaatti darbu jechuudha. Daraan ofii qulqulleeffataniiti ormaan kunoo kana naa godhi jedhanii gaafatu. Kanaaf waan kun waan hunda keenya waan wal barsiisu walirraa barachuu qabnudha. Anillee akkuma sina jedhee barachaan jira. Anillee barachaan barsiisa malee ogeessa afaanii ta'eetiin miti. Garuu seeraan qubee akkaataatti barreessan akkataatti laaffisaniif jabeessan walitti maniiti sirreessaa deemu kana barsiisa. Aadaan Inistituutiin Aadaa Oromoo tokko asitti dhaabbatee jira. Isaanillee waa tokko jalqabanii jiru. Bu'uura gaariidhaa jalqabdii gaariidhaa yoo jabaatanii argitee itti fufanii daa'ima achi ol baatullee afaan barsiisuu dandeenya. Saba biraa keessaa baay'een ofitti qaanaa maaliif yeroo ilaalu warri biyya alaattis qofa utuu hin taane biyya keessattis garri amma biyya nama afaan biraa baratu gara Finfinnee fe'ee yeroo godaanu Oromoon tokko ilmaansaa afaansaa lagatee afaan alagaa akka inni dubbatu wanta nuti inkareejii godhinaan galuun maaliifi nan ilaala nan beeka ollaallee waliin turre ilmaan warra kaabara Tigrootillee hin jiru takka jabina namaallee haasa'uu qabda wannoo gochuu qabda Finfinnee yeroo dhufan warri Tigraay yookiin Eertiraa irraa dhufan ijoollee isaanii afaan isaanii aadaa isaanii barsiifatanii akka isaanii akka abbaa faadhaatti haasa'u kan keenya garuu afaan isaa gochaa deemaa gadhiisaa deema biyya baattillee akkasuma. Kanaaf amma ijoolleen umurii waggaa 6-7 biyya kana seenan afaan Oromoo gadhiisaniiti afaan adii haasa'anii ani hin beeku afaan Oromoo siin jedhu baadiyyaadhaa dhufaniitu afaan Oromoo beekan jechuudha. Kana irratti hojjennee jabaannee akka baratan gochuudha. Kanaaf bu'uura buusuudhaaf achitti jalqabne malee waan kun ani piroofeesarii afaanii ta'ee yookiin immoo hojiin hojii barsiisummaa ta'ee utuu hin taane kolleejjiin kun galata guddaa inni qabu maqaadumti kun achi keessa seenee argamu achi keessa turuunsaa mataansaa kaataloogii isaanii keessa taa'ee addunyaarra faca'aa wannoodha intarneetiidhaan hin argatta guugilii goote kun bu'aa tokko asirraa jalqabeeti itti fufa jechuudha dhawaatatti darbaa akkuma siin jedhe nuti biyya ijaaraa jirra. Biyyi ijaarru kun immoo eessarraa jalqaba as Oromiyaa xiqqaarraa jechuudha. Liitiin Oromiyaadha amma isheen kan kiyyaa kuni. Kan Minisootaan kun jechuudha. Liitiin Oromiyaan kun lafa walitti bulchiinsa keenya eksersaayisii goonu jechuudha. Yoo asitti wal kabanyee wal jala yaanee wal ajajamnee dirqama walitti laannee argitee wal bulchinee waliin bullee of hin bulchin biyya irratti illee hambatu nu bulchuudhaaf carraaqa jechuudha hiixataa jechuudha. Akkuma kana argitee hambaaf illee kan karaa banu afaan illee akkuma kana yoo afaan keenya soolidii ta'ee bu'uura qabatee argitee ittiin meeshaa haasaa afaanii qofa ta'e meeshaa qorannoo goone gara sanatti ceesifnee amma biyya asii keessatti wanti tokko wanti rakkisu hin jiru waan meeqa barreessuu dandeessa waan meeqa maxxansuu dandeessa
isa kana bu'uura buufne kan argite garanni danuu yaasee daraaree ija godhatutti dabarsuun dirqama keenya. So amma maal jechuun barbaade afaan kun deemaa tureeti xiqqoo gidduutti akka qabbanaa'u ta'e faranjoota lamaan sadan tokko irraa adii lamaan sadan tokko amma tokko barsiisama jarri kun baay'ee attachmentii isaanii yookiin immoo hariiroo quunnamtii isaanii hawaasa keenyaa wajjin uummatan baay'ee nama gammachiisa. Inni dhufuu yoo afaanichallee dubbachuu baatan ishuma qubee baratan sanaanii nagaa nu gaafatu yeroo rakkoon tokko biyyatti hawaasa keenyarra gahu yookiin uummata keenyarra gahu nu hiriira ba'anii nu iyyatu hedduu isaanii hawaasa keessaa Oromoota firoota godhatanii nyaata keenyallee baranii nyaata keenyallee dabarsanii warra isaaniitti himu fira bal'ifannaa aadaa keenya guddisaa afaan keenya guddisa wanni kuni kanaafi waltaanee walitti dirmannee haa barannu haa barsiifnu namoonni dandeettii qaban illee jiru. Kana gadi baasuu qabna. Risoorsii baannee deemna. Risoorsiin kun immoo yoo baaftee ittiin fayyadamin warqeen lafa keessa jiru dhagaa irra deemta miillaa irra deemta yoo baaftee qubatti hin biratin bareedina isaa namni hin beeku jechuudha. Kanaaf waa'ee afaan kolleejitti banamu kun itti gaafatamummaa hunda keenyaati wanta seenaarra nu buusu wanta booda qaanii nutti fidu akka hin taaneen nama na dhaggeeffatu yookiin har'allee haa ta'u gara fuulduraatti nama deebii kiyya kana dhaga'uuf dhaamsa kaa'uun barbaada jechuudha. Itti gaafatama seenaa walitti muu danda'uun nurra jira. Argitee waan biraa waan isa kaleessa godaannisa qabnu hooqqachuu qofa utuu hin ta'in gara fuulduraatti akkamittiin kufnee madaa'uu oolla kan jedhu irratti of eeggachuu qabna. Dhugaadha. Minisootaa keessatti daandiin Oromoo Street jedhame afaan Oromoo sadarkaa olaanaatti barsiisuuf carraan argameera. Waggaan Oromoo Week akka kabajamu labsameera. Oromooti yerootti tarkaanfii tokko fuulduratti fudhachaa jirtu. Tarkaanfii keessan inni itti aanu maali obbo Maatiyaas? Tarkaanfii hedduu argitee takka namni carraa maqabaa carraan keenya irraa gaarii barri kun bara Oromoon itti xinnoo ishee argitee deebi'ee jabanataa dhufe ta'aa jira. Ammallee karaan maqaa keenyaan bahee banamee afaan illee baramaa jira. Gara fuulduraatti illee waan garaagaraa manuu dabalamaa manallee bitannee mana hin qabnan beektu hundi kun tureera namatu hedduun beekuuf malee waldaan hawaasa Oromoo Minisootaa dindingi mataa isaatii bitatee ergatti godaane gara waggaa 7 bara 2008 mana bitatee galanni boordii duraanii halkanii guyyaa irratti hojjetanii executive director dabalatee halkanii guyyaa irratti hojjetanii mana kana bitanii nutti dabarsanii namoota fuunee warra fiichi nurkaafu itti dabarsaa jirra. Kunillee carraa tokko isa booda immoo mallattoo keenyallee hin dhaabnaa inuma dhaabbata dhaabaan Oromoollee biyya kana keessatti wanti nu dhowwu hin jiru. Mariisifnee hundaa mari'annee waan uummanni keenya itti amane dhaabuurra jirra. Bulchiinsi keenyallee gara fuulduraatti akkasuma argitee fakkeenya gaarii ta'an amma yeroo baay'ee warri bulchiinsa Minisootaadha warri Oromoo bulchiinsa gaarii qabu jedhanii fakkeenya fudhatu. Maaliif seera qabnaa seeraa wal jala deemnaa waldaan hawaasaa boordiidhaan bulaa boordiin kun immoo siyaasa amantii fi maalirraa bilisa namoota dandeettii qabaniin filamee kan dhaabbateedha. Daddaaqama siyaasaa 2001 Oromoo keessatti mul'atee haga har'aa jiru kanarraa illee dandammatee waan kanarratti illee utuu wannan ta'in Oromoo ija tokkoon kan bulchaa jirudha. Gara fuulduraatti illee akkasumatti itti fufa inni arganna. Barreen achi as adeeman kanatti ammallee kanuma cimsanii karaatti Oromoon argitee siyaasa isa biyya keenya isa gaanfa Afrikaa kana kan Oromiyaa fi kan versus Itoophiyaa qofa utuu hin ta'in kan biyya kanaa keessatti akkamittiin qooda fudhanna akkamittiin warra argitee bakka bu'oota asii keessatti filamuu dandeenya bulchiinsa magaalaa keessatti
yookiin immoo bakka bu'uuni koongireesii illee dhaquu hagadan namoota dandeetti qabantu jiru namoota biyya kana yeroo dheeraa jiraatan filamuu danda'antu jiru isaaniin akkamittiin filachuu dandeenya nama nuun bakka bu'u akkamitti warri nuun filanii nuti fillee immoo nuun bakka bu'anii Waashingtan DC ta'an yookiin as immoo bakka teessoo mootummaa keessa hojjetan koongireesii keessatti mana marii keessatti isaan kun dhimma keenya akkamittiin nuu fixuu danda'u waa'ee uummata keenya biyyaa du'uu danda'u irratti akkamittiin seera gaggaarii nuu baasanii horii nuti gibiraa fi taanii kaffallurraa argitee mootummaa sanarraa dhaabanii jijjiirama garaagaraa fiduu danda'an irratti nutu asii hojjechuu qaba dhawaataan immoo kanallee itti fufna jechuudha. Karaan tokko karaa taane maaltu dhufuu qaba maqaan lafti immoo maqaa keenyaan mogga'uu biizinasiiwwan Oromoo Chamber of Commerce kan jedhamu banameera bakka turree immoo yoo rabbi nu gargaare humna qabaanne immoo Oromootaaf nan dhaamaa walii dhaamne maqaa Oromootiin biildingii tokko bitachuu danda'a Oromoo walitti dhufe horii qaba horiin hojjeta egaa biizines konseptii kana wanno godhanii aayidiyaa irraa gara nootti piraktikaalitti jijjiiranii mana nagadaa guguddaa banuu manneen nyaataa manneen grocery stores waan garaagaraa hinuma qabna numa jira numa socho'a garuu sanarra dabarree argitee multi-million-dollar business sochoosuu danda'u kun maalitti jijjiirama argite biyyi kun biyya kapitaalizimiiti biyya sooshaalizimiiti biyya ofuute horii walii hiriftu miti nagaddee hojjettee nagaddee guddachuu dandeessa yoo sana goote yoo maal goota siyaasallee bituudha influensii gochuu dandeessa akkuma ammaa Koch Brothers jedhamantu jiru asi biliyoonerooti baay'ee influensii godhu siyaasa biyya kanaa baay'ee dhiibbaa irratti godhu jechuudha horiidhaan soo kana gochuu dandeenya nullee so kana sana tokko lama ittee waan lafa keessutuu hin ta'in waan akka biyyaatti argite waan barbaachisu hundumaa karaa siyaasaa dinagdee hawaasummaa aadaa afaanii waan kun wal qabateetuma biyya taa'aa deema jechuudha. Waan biyya kana keessatti biyya taana jechuutu hin ta'in fakkeenyi nuti asitti liitiin Oromiyaa yookiin Oromiyaa xiqqoo keessatti goonu kun achitti dhiibbaa qabaata biyya keenya irratti. Asitti immoo yoo gara fuulduraatti argite Oromoon naannoo tokko baay'atee qubate liitiin Oromiyaa kan jettu maqaadhaan illee magaalaa xiqqoo moggaafachuu karaatti dandeenyu dhufuu mala jechuudha. Waan sun egaa torban tokko ji'a tokko waggaa 10 waggaa 20 waggaa 30 ta'uu danda'a we don't know. Yaa dhugaadha. Obbo Maatiyaas akkuma beekamu hawaasni Oromoo addunyaa kana mararra jira. Oromoon magaalaa biroo Oromoo Minisootaa irraa maal barata? Oromoon Minisoota wanni guddaan persistence wannoodha wanni guddaa walirraa barannu Oromoon dhufee as qubate ana dabalatee jechuudha. Oromoo gosa sadii jiru biyya kana. Gosa sadiitti bifa sadiin dhufe jechuudha biyya kana. Irra caalaansaa kan mootummaa Itoophiyaa hidhee hacuucee ajjeesuuf jedhee sanneen mana hidhaatii bahee yookiin harkaa baddiin harkaa badee makaraa meeqaan gammoojjii meeqa keessa qaxxaamuree afaan bofaa afaan bineensaa afaan meeqa jala darbee bifa baqataatiin bifa refuujiitiin dhufe kan qubate kanneen biroon immoo kan barnootaan dhufanii argite bifa garaagaraan Awurooppaa irra dhufanii asitti hafanii fi kan immoo argite mootummaa keessatti illee hojjetaa turanii bifa garaagaraan mootummaa harkaa badanii dhufanii dhufee asitti baay'ataa kan deeme jechuudha. Irra caalaan nyaanni amma jalqaba dhufee qubatee kuni bifa refuujiitiin kan dhufee qubateedha. PTSD jedhamu post traumatic stress disorder kan dhiibbaa garaagaraatiin reebicha garaagaraatiin maal jedhee rakkate sana keessa darbee sana hundumaa argitee ofirraa irraanfatee deebi'ee fayyee nama nagaa ta'e hojjetee ilmaan horee guddifachuu danda'uunsaa tokko fakkeenya addunyaa kana irratti fakkeenya gaariidha. Amma yoo kaasnee fudhannee staatistiksii harkaan qabu malee namni kiraayimii keessa jiru Oromoo keessa namumti seera mootummaa cabsee asii mana hidhaa jiru baay'ee xiqqaa nama qubaan lakkaa'amudha. Hedduu dhageenyee hin beeknu akka saba biraa akka saba warra ollaa keenyaa yookiin akka saba amma
kiraayisisii gara kanaa warra darbantu jiru warri moongii jedhaman Eeshiyaarraa dhufanii bara wannoo fidanii as qubsiisanii ijoolleen dargaggoonni isaanii gaangii kanatti nam'anii rakkisaa turanii bara 1980 90 keessa. Kan keenya waa'ee gaangii kanallee rakkoon qabu argite waa'ee akka garagaraa dalaguu rakkoon qabu garuu of danda'ee gadi dhaabbatee self sufficient ta'ee utuu mana welferaan naqi public assistance baay'ee irratti hin hirkatin akkuma dhufeen hojii barbaaddatee of danda'ee mana bitatee hojjetee ilmaan guddifatee jiraataa jira. Kabiraan risoorsii guddaan biyya lafaatiif taaneeti kidhaafillee Awurooppaarraa dhufanii asitti wal fuudhuu Kanaadaarraa dhufanii asirratti wal fuudhuu namni kana soba deemne fakkeenya maqaa dha'uu danda'a eessa isteeta biraarraallee dhufanii asitti wal fuudhuu maaliif Oromoon as jiru risoorsiin jira akkatti cidha qopheessinu beenna akkatti argitee rakkataa geggeessinu beenna walii dirmachuu beenna walitti dirmachuu du'aa jiruu irratti wal ga'uu beenna kun fakkeenya gaariidha warra kaaniif illee fakkeenya gaarii ta'a yeroo baay'ee fakkeenya gaarii taane warri lakkoofsi murteessaadha warri lakkoofsaan xiqqaa biyya biraa keessa jiraatan kana fakkeenya nurraa fudhatanii waan danda'anii wal gargaaru. Kabiraan argitee afooshaa gandaa jirti afooshaan gandaa xixiqqaa gara dhibbaa ol hin ta'a yoo lakkoofne anillee kana piraaktikaali qubarraa qabutu jira. Afooshaa xixiqqaan kun maal gootii faawundeeshinii garagaraa ijaarteeti ijoollee baratan biyyatti gargaarti laayibireerii ijaarti kitaaba ergiti maaliif aksasii daayirektii biyya isaanii bakka dhalatanitti erguu danda'u. Namni immoo kana waan akka fafaatti fudhata akka negatiivitti ilaaluu mala ta'a garuu positive impactii qaba sun argitee walirraa ilaalee jajjabaatee amma karaa dhiyaa kanaatillee quban qabaatta karaa dhiyaa kana laayibireerii ijaaruu dandeenyeerra kitaaba erguu dandeenyeerra akkasuma immoo sana gara waliigalaatti jijjiirree anillee kanan koree isaanii keessa jiru partnership for literacy kan jedhu tokkoon kitaaba Dirree Dawaatti Bulee Horaatti Ambootti Naqamteetti argitee bakka garagaraatti kitaaba erguu dandeenyeera karaa dhaabbata Book for Africa jedhamu tokko gara kitaaba 200 oliitti ergame jechuudha kolleejjiidhaaf high schooliif kan ta'uu danda'u. Kun jechuun amma namni argitee yoo wanni kun sirnaan barreeffamee miidiyaatti himamee addunyaan hin beekin Oromoonni biroon hin beekin waan hojjetamaa jiru fakkaatuuf malee dhugaa dubbachuuf yoo ta'e Oromiyaa is in nation building process amma waan baay'ee yoo kaan ilaallu yoo namni nu tuqe walirratti dirmachuun walii dhaga'uun wal gargaaruun jechuun kun amma yeroo laallu argite akkuma wannoo qofatti akka universal safety qofa goone of ilaaluutu hin ta'in warra kaan ijji numa jiraanna waluma keessa jirraa walli makatee lafa jirutti numa jiraa. Hin gargaarra ormillee yoo argitee namni nuti beennu namni saba biraallee ta'e argitee firrirraa du'ee rakkate boo'ee maal ta'ellee ofirra dabarreellee across the board hin gargaarra wal gargaaru amma akkasuma warri dhiyoo kanaa gara masgiidaa dhaqeen warra afaan Oromoon dubbanneeti masgiida Oromootti kan wanna ta'antu jiru hin gargaaru yeroo irratti inni itti dhufu itti dirmatu walitti dirmata jechuudha uummati akkasumatti walitti dirmataa deema. So walumaa gala egaa Minisootaan kun fakkeenya kan inni ta'u waan odeessineef hin dhumiti argite waan gadi buunee ishee kana social complex kan ilaaluu qabnu kan psychologistiitu qoratee kan argite ogeessaa hawaasotaatu qoratee bira ga'uu danda'a malee anillee ogeessaa hawaasaa miti barnoonni kiyya kan political science ilaala. Complexii jira society kana keessa gamma yeroo laallu gamma argite concentration isa garamitti guddataa deema isa jedhu sana gara xinnoorraa gara guddaatti ol guddataa deema moo akkuma jaarraa 19 keessa cabee asii gadi argite afaan isaa irraanfataa deemee sanatti adeema isa jedhu pendulamiirra keenya ilaaluu qabna jechuudha isa kamtuu madaala ol kaasa kanaaf walumaa gala argite amma deebinee isa caccabaa ture sana deebinee suphaa irraa gaafa dhabnee suphinee finnee faawundeeshiniin isaa kun jabaatee jedhu
girgiddaa isaa maal isaa kaa'uu foddaa fi gadi guutuu irra kaa'uu waan nu rakkisu hin jiru. Inni booda dhufa argite guutuun Oromoon tokko waan inni natti dheeressite hin jedhin malee Oromoon waan inni amma takka dafee mufatuu fi utuu asii waliin ijaariin achi gadi ijaaruu barbaada. Kanaaf liidarshiippii amma hogganoota jaarmiyaa siyaasaa waan inni komatuu fi utuu achi waliin ijaariin achi gadi ijaaruu barbaada. Bilisummaa akka hogganaan siyaasaa fiduuf barbaada malee hawaasi kun qophaa'eera. Hawaasi kun girgiddaa ta'eera yookiin foddaa ta'eera yookiin maagara dagalee ta'eera utubaa ta'eera. Isa kana argite kayloon yoonne dhu calluma wacee yeroo tokko karaa tokkorraa nama 100 yookiin kuma walirraa wannoo godhanii taa'uutu hin ta'in utuu nama miidhin utuu argite balaa fi yennoo kana madaalee qophaa'ee yoo hawaasichi yennoo ta'eera ta'e guutuu sanatti tolchuu liidarshiippii sana irra kaa'uun is a matter of days yookiin immoo waanuma salphaadha jechuudha. Isa kana kan qopheessuu qabnu. Inni ammatti jirru kun argite isa kana bu'uura isaa dura lafa dachii fi hundee isaa achi keessaa qotta argite utuun kaa'in dura boolla qotu. Erga boolla qotteeti utubaa keessa. Utubaa kana immoo akka inni raafamneef dagalee boodatti dhumalee dagalee qilleensarraan keessu. Kan keenya achii gadi akka inni ijaaramuu barbaada. Achii gadi immoo ijaarraan inni dhimmisa barabaraan citaa yoo irra tuultee dhimmisaa madeema malee wannoon dhugu yoo garuu achi wal ijaartee duuchaa dhuftee barabaraan hin dhimmisu. So isa kana wal hubachiisuun gaariidha. Fakkeenyi nuti warra biyya biraaf taanullee kanuma ta'a. Yoo amma argite hawaasa keessatti yeroo hundumaati 100% satisfaction kan jedhan amma biyya kana kampaaniin akkas jedha. Nama dhibba quubsuu hin dandeessu. Nama keessa qajeelaa jira, jallataa jira, kan immoo wannoo ta'utu jira. 100 keessa 60-70 qabattee deemta malee nama 100 quubsitee naan there is something wrong jechuudha. Maaliifi kun akka biologically miti inni kan hawaasaa. Inni siif gaarii nanaaf gaarii ta'uu dhiisuu mala. Kana akka kanatti yoo wal ilaalaa deemne akka kanatti yoo wal hubachaa deemne gara guutuu sanatti immoo gara biyya keenya dhuunfachuu yoo gara biyyoomuutti gara nation buildingitti adeemneeti dhimma kaanii sana xumurachuu dandeenya jechuudha. Egaa waan kana keessatti Oromoonni biyya lafaa gubbaa faca'anii jira waan tokko waan hubachuu qaban. An akka nama tokkootti akka eenyuun bakka bu'een dubbadhamti akka nama tokkootti kan dhaamuufi gaheen nama biyya alaa keessa jiru kun maal ta'a waa'ee Oromiyaa laalchisee kan jedhu roolii keenya yookiin dirqama keenya yookiin immoo waan gochuu dandeenyu sanaa beennee hubachuu qabna jechuudha. Asteenyee Oromiyaa mooquu hin dandeenyu. Oromiyaa dhiibnee keessaa baqannee remote controliin Oromiyaa waan jijjiiruuf hin baay'een hin jiru. Waan gochuu dandeenyu warra Oromiyaa jijjiiruu danda'an warra Oromiyaatti deebi'anii argitee mirga Oromoo falmuu danda'an kana deeggaruu jajjabeessuu mooraalii, faayinaansaalii, maateeriyaalii warra kana gargaaruu danda'udha. Asteenyeetii argitee waggaa 10-20 irraa fagaannee teenyee genereeshinii nuti hin beekne waan inni beeru waan hin beekne haasa'uu dhiifne isaaniin gargaarre isaaniin jabeessine yoo namni kan karaa afaan qawwee mirga isaaf falmatu jiraate yoo kan karaa nagaa mirga isaaf falmatu jiraate yoo kan karaa araaraa ta'u toftaan nutu lafa kaa'a miti toftaan abbaan na baasa toftaan kun jedhee itti deemne nuti tuuta dura dhaabbatin karaan dugdan daakkoo siifata godhanii isaan sana jajjabeessanii achi ergu. Amma yeroo gara bulchiinsa hawaasaatti immoo deebinu bulchiinsa hawaasaa immoo waan inni gara fuulduraatti gochuu danda'amu biyya jiru keessatti waan akka kunoo maqaa karaa kana maqaa waan tokko waan jenereeshinitti darbuu danda'u waan ilmooleen keenya iskuula keessatti kan Oromoodha kunoo wannoon koo fakkiin koo kanaanan bulaa kan warra kootii kana kan abbaa kootii kana jedhaniitti himuu danda'uutu nurra jira jechuudha. Dhiifama gaasittan dheeresse. Obbo Maatiyaas Guddinaa, Pireezidaantii Waldaa Hawaasa Oromoo Minisoota keessummaa raadiyoo afur biyyaa ta'uudhaan dhihaattanii ibsa bal'aa nu laattaniif
Maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin guddaa isin galatoomfannaa hawaasa keessaniif immoo milkaa'ina hawwinaa nagaan. Isinillee galatoomaa carraa kanaa fi galatoomaa nagaan bulaa. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenyaa yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenyaa contact@saifanabalbal.com jedhaatiin quunnamaa. Fuulli intarneetaa keenyaa www.saifanabalbal.com jedhamaa nu daawwadhaa. Akkasumas Facebook irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa gaariitti.